Ashama akkam jirtu nageenyi jaalala araara Kiristoos isiniif haa baay'atu kabajamtoota fi hordoftoota miidiyaa Orjii Tawaahidoo hundumti keessaniyyuu. Egaa guyyaa har'aas immoo deebinee dhufnee irra barsiisa keenya oliini egaa torbeen kun torbee miidhagoo ilaalchisee jechuudha. Dubbiiwwan Kiristoosiin kaa'aman keessaa tokko waliin barsiisa keenya waliin gaaffii gaafanne isaanis immoo deebii kan ittiin laatan ta'a jechuudha. Barsiisa keenya irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Egaa barsiisa keenya ammas torbuma miidhagoo kana keessa jira. Mi gaaffii manni kiristaanaa keenyatti kaa'amu tokko ni jira yeroo mara jechuudha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Kiristoos Iyyesuusiin eenyu jettee yookaas immoo Kiristoos Iyyesuusiin eenyu jettee barsiiste? Gaaffii kana mee deebii nuuf laadda. Galatoomaa gaaffii gaariidha kan kaastan. Dhugumatti gaaffii gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos ofuma isaatii gaafate naannoo bara 1986 duratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos oolmaa isaa lallabaa keessatti bartoonni gaaffii kana bartootaaf gaaffii kana dhiyeessee ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 jalqabee gara Filiphisiyoos Qisaariyaa yeroo inni deemutti bakka sana yeroo inni ga'u bartoota isaatiin ilmi namaa anaan eenyu naan jedha. Namoonni anaan eenyu naan jedhu jedheeti gaaffii gaafatee ture. Bartoonni gooftaan asirratti kan nama ajaa'ibu bartoonni gooftaan harka isaanii kaasanii inni tokko Museedha siin jedha. Inni tokko Yohaannis Cuuphaadha siin jedha. Warri kaan Eeliyaas siin jedhu. Warri tokko immoo raajota keessaa tokko siin jedhu. Jedhanii deebisaniif. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isinoo anaan eenyu naan jettu jedhee gaafate. Ilaa yeroo baay'ee maaltu jira waan namni dubbate dubbachuun salphaadha. Of keessaa baasanii dubbachuun garuu ulfaataadha. Yeroo kana bakka hundumti callisee turetti qulqulluun Phexros duuka bu'aa hangafa duuka buutotaa kan jedhame Phexros harka isaa ol kaasee ati ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedheen. Ati ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedheen. Yeroo kanatti deebii kana roonni deebisu kana fooniif dhiiga miti kan si ibsee hafuuradha malee erga jedheeni booda ati galateeffamaadha ittiin jedhee Phexrosiin yeroo inni Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrosiin akkasitiin jedhutu jira. Manni kiristaanaa keenya walumaa galatti arras manni kiristaanaa keenya Kiristoosiin ilma Waaqayyo Waaqayyoodha jettee lallabdi. Walumaa malee inni araarsaa miti jechuudha. Kana jechuun walumaa gala Waaqni keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa kitaabni qulqulluu salphaamatti nu ibsa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee maal jedha? Jalqaba jechatu ture, jechi sun Waaqa bira ture, jechi sun Waaqa ture, hundumtuu isaan ta'ee kan ta'e keessa isa malee kan ta'e hin jiru jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 lafti kuniif samiin kun maal ture jedha dukkana ture jedha miti dukkana callabba'aa ture jedha. Dukkana sana keessa maaltu barbaachisa ture? Ifatu barbaachisa. Kanaaf ifa ta'e jedhee jechi dubbate suni ilma Waaqayyoo Abbaa gooftaa keenya Waaqa keenya Yesuus Kiristoosidha. Hundahum lakkoofsa 14 irratti wangeeluma Yohaannis kanarratti lakkoofsa 14 irratti maal jedhee dubbata? Jechis foon ta'e jedha. Kana jechuun sagaleen sun foon ta'e jechuudha walumaa gala. Foon haadha keenya durboo Maariyaamii uffate jechuudha. Foon isheerraa foon uffateedha jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya Kiristoosiin eenyudha isa jedhuu fi ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Ilmi Waaqayyoo immoo Waaqadha. Ilmi leenca waan ta'eef ilmi Waaqayyoo immoo Waaqa jechuudha. Akkuma ilmi namaa nama jedhama miti. Ilmi Waaqayyoo immoo Waaqa jechuudha. Waaqa ta'uusaa immoo kunoo nutti himaa jira kitaabni qulqulluu nutti dubbachaa jira jechuudha. Yesuus Kiristoos Waaqa keessumaa asirratti namni naaf akka hubatu kanan barbaadu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kan nama ajaa'ibu karaalee sadiin
Kiristoosin hin lallabdila. Arra miti Kiristoosin lallab. Namoonni tokko arreefuu Kiristoosin waan lallabaa jirrutti fakkaata. Namni Kiristoosin akka haaraatti barsiisaa jiru mana kiristaanaa kana keessa. Keenyatti jechuudha. Kana jechuun kaleessuma barreeffamee kan jiru kitaabolee qulqullaa'ollee kan mana kiristaanaa. Fakkeenyaaf kitaaba abbootaa kan jedhamu. Hayimaanotaa bo'u. Kitaabota jijjiiran kitaabota baay'ee maqaasiif dha'uu nan danda'a. Kitaaba mana kiristaanaa keessatti barreeffamee jiru yeedaloowwan qulqulluu Yaareed keessumaa guyyaa sanbataa jedhama. Amma torbee tsoomii kana keessa yeedaloon qulqulluu Yaareed maalotu namni taa'ee baratee natti tola kan bitu taa'ee baratee yeedaloon kun afaan Giizii haa ta'u malee dhugumatti guyyaa sanbataa kan barsiifamu sarraati. Nutamma sanbata yeroo barumsa kenninu yeedaloo qulqulluu Yaareed sanarraati. Yeedaloon qulqulluu Yaareed suni Iyesuus Kiristoosin lallaba. Nama hormaa yookiin waaqa hormaa miti kan inni lallaba. Ilma Waaqayyoo, ilma waaqa abbaa, waaqa kan ta'e Kiristoosin akkasumas ilma durboo Maariyaamii kan ta'e Iyesuus Kiristoosin kan isheen lallabdu jechuudha manni kiristaanaa kun. Kanaafi namaaf wanti galuu qabu tsoomii kana keessallee tsoomii guddaa kana keessa jirran yoo laaltanittu ta'e jalqabaa torbee jalqabaa kaasee gadi buhee jenne jalqaba zawarada jedha. Zawarada jechuun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos durboo Maariyaam irraa dhalatee nu fayyise jennee barsiisaa jira. Torbeen itti aanus waa'ee masaati. Qiddiste jenne qulqulleetti tsoomii qulqulleesse. Tsoomaan hin jedhee tsoomaan hin jechuusaa immoo wangeela Maatiyus boqonnaa 6:16 irratti argina. Maaliif yoo jette yeroo tsoomtan akka warra of agarsiisanii hin ta'inaa. Kana jechuun tsoomiin akka jiru nutti mul'isa jechuudha. Tsoomiin akka barbaachisus nutti himaa jechuudha. Tsoomii garuu tsoomii akkamii tsoomuu akka qabnullee nutti hima. Torbeen sadaffaa mana sagadaa yookiin mukraa. Mana galma guddaa jedhama itti qulqulleesse. Kunis eenyuun lallabamaa jira? Iyesuus Kiristoos. Torbeen arfaffaa kun immoo Matsaaguu jedhama. Dhukkubsataa guyyaan itti fayyise. Itti dhufna booddee dhukkubsataa guyyaan itti fayyise jennee torbeetti barannu. Torbee shanaffaa Dabra Zayit yookiin Tulluu Ejersaa kan jedhamu jechuudha. Tulluu Ejersaa kanatti dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbeetti lallabnu. Torbeetti qophaa'uu qabnu. Guutummaan guutuutti manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gararraa irraa kaasee hanga gajjallaatti. Gararraa irraa kaasee hanga gajjallaatti. Gajjallaa kaasee hanga gararraatti kan isheen lallabdu Kiristoos. Gochaadhaan, yaadaan, dubbannaadhaan isuma lallabdi. Kan nuuf galuu qabu saganni sagannullee amma torbee dhukkubbii gooftaa kan jedhamu imaamaatii jedhama. Torbee sana sagada waaqummaati kan sagada. Sagadii waaqummaa sun eenyuudhaa fi Kiristoos nuuf dadhabeera, nuuf dheeboteedha, nuuf reebameedha jedhneeti yaadannoo sanaa fi isa yaadanne jechuudha. Walumaa gala manni kiristaanaa keenyaa tsoomiin illee tsoomtu isumaa fi faaruun ishee faarfattu illee isumaa fi namni yeroo baay'ee akka nuun Kiristoosin hin beeknetti yookiin immoo akka reefu Kiristoos nuuf ifee lallabamaa jirutti Kiristoos kaleessas lallabamaa jira. Arras inumatti ufa boris inumatti ufa Kiristoos lallabamaa jira jechuudha. Barsiisa keenya eebbifamaa waaqayyoon sana eebbisu. Eeshigaa gaaffii keenya lammaffaan akkas jedha. Torbee kana keessa Matsaaguun yeroo itti fayyada. Karaaleen Kiristoos dhukkuba namaa irraa nama fayyisu karaalee hedduudha. Dhugaa dubbachuuf bifa garaagaraatiin nama fayyisa. Isaan sun eenyu fa'aadha kan jedhu? Gaaffii bareedaadha kan itti kaastee. Torbeewwan kun dhugumatti waa'ee dhukkubsataa Matsaaguudha. Waa'een dhukkubsataa torbeetti ka'uudha. Torbee kana. Torbee kanatti kan nama ajaa'ibu kitaaba qulqulluu keessattanii bal'aadha. Isaan keessaa garuu karaalee gurguddaa 5 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyiseedha. Karaa gurguddaa 5 fayyiseedha. Inni jalqabaa jecha isaatiin yookiin sagalee isaatiin by words jennu jecha isaa qofaan sagalee isaa qofaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyiseedha. Kun immoo wangeela Maatiyus boqonnaa 8 lakkoofsa 16 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 50
wal fakkaata intiniin kun kutaan kun kan si ajaa'ibu ajajaa dhibbaa kan ta'e gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhufee ilmi koo na duraa dhukkubsatee jira jedhee gara mana kee dhufa jedhee asirratti gabaabsuudha. Gara mana kee dhufeen fayyisa lakkii ati gara mana koo dhufuun naaf hin malu naaf hin ta'u jechuma keetiin dubbadhu jecha kee dubbadhu ni fayyaa jedhe namoon koo sin fayyaa. Argitee amantaa asirratti so jecha isaa dubbate hin fayye jechuudha. Kanaaf inni kun karaalee gooftaan itti fayyise keessaa karaa inni jalqabaa fi inni guddaa jecha isaatiin jechuudha. Hunda'uun maal jedhu dhukkuba warra lubbuudhaan dhukkubsatan isaaniin kan inni fayyise jecha isaatiin jedhu abboonni. Dhukkubsattoota maaliif lubbuu dhukkubsattooti foonii ajaa'iba isaatiin dhukkubsattoota immoo warra lubbuu jecha isaatiin jecha isaatiin fayyiseera jechuudha. Inni kan biraa qaqqabuudhaan harkarra kaa'uudhaan qaqqabuudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyiseera. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti ni arganna. Gooftaan keenya uumaan keenya qorichi keenya fayyiseera jechuudha. Kun waan mul'atudha. Inni kan biraan harkarra kaa'uudhaan. Harkarra kaa'uudhaan qaqqabuu fi harkarra kaa'uun tokko miti. Harkarra kaa'uudhaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namoota fayyisee jira. Wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 5 fi Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 22 irratti barreeffamee argina jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos karaalee inni itti fayyise keessaa inni sadarkaa sadaffaarra jiru harka irra kaa'uudhaani jechuudha. Inni kan biraan dhoqqee dibuudhaan namoota fayyiseedha. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 6 hanga 7tti. Hundahum namni kun umurii isaa guutuu kana jechuun dhalootumaanii ijaan qabu bakki ijaan jiru. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos dhoqqee sana erga dibee booda hancufa isaatiin erga dhoqqee sanaaf hancufa isaa tokko godhee taasisee booda bakka ijaa sana irra kaa'ee fi deemi Tsabala Selewumitti dhiqadhu deebii jedha. Gaafa deemee dhiqatee deebi'u argaa dhufee jedha. Kana jechuun uumaa ta'uu isaallee achirraa nutti agarsiisa. Kaleessa dheengadda uumamtoota bocee kan uume kana jechuun dhala namaa bocee kan uume isa ta'uu isaa nutti mul'isa jechuudha. Kanaaf inni arfaffaan maalirra kaa'uudhaan dhoqqeedhaan jechuudha. Inni shanaffaa fi inni guddaan fiixee wayyaa isaatiin kana jechuun shaarshara wayyaa isaatiin jechuudha. Kana yeroo baay'ee dubartii ishee waggaa 12 wangeela Maatiyus boqonnaa 9 lakkoofsa 20 fi wangeela Maatiyus boqonnaa 14 lakkoofsa 36 irratti arganna. Dubartittii kana wangeela Luqaas boqonnaa 8 gubbaa irratti jira seenaan dubartii kana ishee fiixee wayyaa isaatiitti hunda'uun yeroo kana amantiin dubartii kanaa nu barsiisa. Biyya keenya Itoophiyaaf qofa otoo hin taane addunyaa kanaaf illee uummati keenya hordoftoonni keenya kana sirriitti jala sararanii qabuutu nurra jiraata yookiin eeguutu nurra jiraata. Maaliif yoo jedhame dubartiin kun waggoota 12f nama keessaa toora namaa keessaa dubartii baateedha. Namni ofirraa ishee fageesse. Maaliif continuously menstrual cycle isa jennu yookiin immoo dhiigni qaama ishee keessaa ba'a ture. Laguun qaama ishee keessaa wanti qaama ishee sana keessaa ba'u dadhabdeetti baay'ee kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu beektota baay'ee bira deemteetti. Warra qoricha beeku jedhaman bira deemteetti. Garuu qabeenya ishee fixurraan kanaaf wanta tokko hin gooneef qabeenya ishee jalaa fixaniiru waa tokko gochuuf hin dandeenye. Toora namaa keessaa baatee dubartiin kun jiraachaa turte. Haa ta'u malee fayyisaa hundumaa kan ta'e seenaa Yesuusin yeroo isheen dhageessu gara mandara inni barsiisutti gara inni bakka itti barsiisutti dhuftee sodaachuudhaan ollachuudhaan ollannaadhaan sodaadhaan miilla Phexros fa'aa Lukas fa'aa isaanii jala dabarsiteeti fiixee wayyaa kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin tuqxe. Yeroo sanatti dhiigni ishee
ni dhaabate jira. Har'as waraanni addunyaa keenya irraa kan dhaabatu gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti yeroo deebinu. Gara isaatti deebi'utu nurra jiraata. Maaliif dhiigni dhangala'u hin dhaabbata. Yeroo ammaa dhiigni dhangala'aa jira. Dhiigni dhangala'u kan inni dhaabbatu gara isaatti yeroo fuula keenya galagalchannudha. Dubartiin kun beektoota kan jedhaman namoota baay'ee bira deemteetti. Namoonni kun garuu furmaata hin laanneef. Har'as addunyaa kanaaf furmaata kan ta'e ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Har'as addunyaa kanaaf furmaata kan ta'u addunyaa kanarra lolli akka badu kan taasisu dhalli namaa hundumtu gara isaatti deebi'uu qaba. Yoo gara isaatti deebi'ee yoo gara isaa dhufee dhiigni lolaa addunyaa irraan dhaabata jechuudha. Har'a dhiigni lolaa jira eeyyee lolaa jira. Dhangala'aa jira dhiigni namaa. Kanaaf hundumtuu gara isaatti yaa deebi'u. Gara isaatti yoo deebi'e nagaa yaada. Gara isaatti yoo deebi'e jaalala yaada. Gara isaatti yoo deebi'e tokkummaa yaada. Kanaaf addunyaa kana hundumaaf biyya keenya qofaaf otoo hin taane addunyaa hundumaaf Yesuus Kiristoos murteessaadha waan ta'eef gara Kiristoositti deebi'anii jedha. Galatooma. Dhugumatti eebbifama barsa keenya Waaqayyoon isin eebbisu. Jalqaba eenyummaa Kiristoos irraa sirriittiin ifa nu godhanii jirtu. Akkasumas immoo namni tokko karaalee Kiristoos ittiin fayyisu sirriittiin nutti himtanii jirtu. Egaa guyyaa har'aatii fi gaaffii keenyaa asumarratti goolabna. Guyyaa itti aanu obboliiwwan keenyas koomentiin nu barreessu gaaffii isaanii. Isas dubbisnee akkasumas immoo nus gaaffiiwwan tokko mana kiristaana keenya irratti kan kaa'amu kaasnee waliin kan itti fufnu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aatiif garuu asumatti goolabna. Dhugumatti eebbifama barsa keenya. Galatooma. Galatooma.